University Dirredawaatti barsiisaadha, lecturer jala. Yeroo ammaa kanatti immoo PhD isaa University Finfinneetti hojjetaa jira. Amma illee kan inni dhufe barumsuma wajjin waa wal qabate baatii sadiif muuxannoo biyya kanaa keessumaa waa'ee aadaa, waa'ee afaanii, waa'ee bulchiinsaa wajjin waa wal qabate qorata. University Fribourgitti baatii sadiif qorannaadhaaf dhufe. Kanaaf akkuma agartan namallee waa'ee Oromoo irratti kitaaballee barreessee akkasuma onlaayinii irratti warri beektan nama aktiivist yookaan immoo waan Oromoo kana irratti cichee hojjetudha. Kanaaf har'a gammachuun baay'ee dhaga'ama keessumaa Oromiyaa irraa qabaachuu keenya. Mee yeroo tokko simaadha. Tole kan keessa ammoo gara keessa. Duraan dursee ulfaadha jiraadha tokko taatanii akkatti isin arguu kun Oromiyaan natti dhaga'ama. Ammallee akkasuma waggaa tokko otoo hin taane waggaa lama sadii irreeffadhaan isiniin jedha. Irreechi arfaasaa illee jira. Isa waan isin gootan hin beeku. Itti aansuun yaada dubbiin garasuun kaase irratti jala muraati. Dubbiin qaroominaa, dubbiin kaleessaa har'i kaleessa. Har'a kaalaandarii Habashaatiin bulaa jirra Itoophiyaa keessatti. Kaalaandarii Coptic Church isaan waan Amaaraa miti bara. Kan warra Egypt Coptic Churchiin qopheessitee fiddee bataskaanaa ta'u haagumee isaan murteessa. 5 ta'u 6 ta'u paarlamaa waan ta'e qabu asaan beekamu. Murtaa bataskaanaa murteessa. Hijiraadhaanis nuti kan bulu kan bataskaanaadha. So qarooma eenyuutiin akka uummanni keenya bulaa akka jiru nu barsiisa. Oromoo waa sadii al tokkotti qaba. Addunyaa kanarra natti himtu. Tokko sirna dimokiraatawaa haasaa turtan gada. 2 kaalaandarii mataasaa dhaha. 3 kaleessa tanii jechaadha amantii mataasaa. Kana sadan mee nama qaban natti himatu. Habashaan amantiin qaban isaan Israa'elitti dhahatoo fi Yoseechee amantiin qaban. Bulchiinsa baay'ee reebee bulchuu qabu. Hin qaban sirna bulchiinsaa. Oromoo kan mataa isaan qabu. Waa sadii al tokkotti kan qabu jiru Oromoo qofa. Kaleessa kana keetu har'a maal keessa jirra innee of ilaaluu qabna. Eegan kana jedhee booda kallattiidhaan yeroo qabu waa lamarratti dubbadha. Tokko filmaata afaan hojii mootummaan giddu galeessa Itoophiyaa godhate irratti xiyyeeffadha inni jalqabaa. Inni itti aanu immoo dhiibbaan ni fide. Teediroos 1855 eega aangoo qabate asitti afaan hojii mootummaa giddu galeessa Itoophiyaa Amaariffaa. Teediroos afaan Oromoo mootummaa masaraa Gondorkee baaseetu Amaariffa jalqabe. Hubadhaa jechuun Oromoo Walloo Gondoriin Abisiiniyaa bulchaa ture. Yeroo sanatti afaan masaraa afaan Oromoo. Yeroo sanatti Oromoo kaan immoo mootummaa mataa ofii qabu. Sila dubbataa tureerra. Gadaa mataa ofiitiin bubbilu. Gadaan baay'ee disooshalaayis ta'ee sila kaaseera. Garasuu. Kanaaf afaan isumaayyuu gaafa jechuun afaan Oromoo afaan masaraa Gondor godhetti Abisiiniyaa kana bulchaa ture. Waggoota gara dhibbaatti sibbuu maaliif the era of the place jedhanii tuttuqu seenaan keessa hungashan bara sana akka waan beekamtii dhoowwachuu